Rakkinni si iyyisiisaa jiru, rakkinni dhaloota baay'ee iyyisiisaa jiru rakkoo ija keetiiti. Rakkoo waan gara biraa miti. Rakkoo miila keetii miti. Rakkoo harka keetii miti. Rakkoo mataa keetiis miti. Rakkoon ija kee bukkeera. Mee dhaggeeffadhu waan tokko sitti hima. Aggaarii fi Ismaa'eeliin lafa onaa irratti Bersheebaa irratti kan iyyisiise rakkoo waan gara biraa miti. Rakkoo ijaati. Kan isheen barbaaddu bishaan. Kan mucaan barbaadus bishaan. Bishaantu qalqalloo kee haadhume. Hin dhume wanti isheen jettee himattu yeroo sana maa inni bishaantu qalqalloo kee haadhume. Mucaan immoo bishaan barbaada. Gaafa bishaan dhumee dhu'u mucaan hin bo'a. Aggaar hin boossi. Haadhaaf ilmootu lafa onaa keessaa iyya. Haadhaaf ilmoo lafa onaa keessatti kan iyyisiise maa inni rakkinni isaa yoo jettanii waan gara biraa mini. Bishaan isheen barbaadu kun achuma jira. Ija aggaartuu ija fooniiti. Ija hafuuraa miti. Ija aggaarirraa lafa onaatti agarsiisa Bersheebaa. Mucaa du'uuf jedhutti agarsiisa. Irraa fagaattee utuu ni du'u jaanii ilaalu jetteetu dhokattee boossi. Waaqayyo gaafa iyya mucichaa dhagee garuu aggaariin akka jedhe. Ani iyya mucichaa dhagee irraati mucichi hin du'u fuudhii jabeessee ofitti qabu dargadee booddee ija aggaariin baneedha. Aggaar rakkina harkaa hin qabdu. Rakkina miillaas hin qabdu. Utuu ija argeera ta'ee miilli lafa burqaan naqa ture. Harki immoo waraabee qalqallootti naqa waraabee mucaan obaasa ture. Rakkoo harkaa miti, rakkoo miillaa miti, rakkoo sammuus miti. Maannire ija cufame. Sababii iji cufameef lafa onaa keessaa haatii fi ilmi iyyu. Gaafa Waaqayyoo ija ishee banuuf garuu iji Waaqayyoo aggaarii banee makiinaatti agarsiise miti. Fooqiitti agarsiise miti. Birrii doolaariidhaan itti agarsiise miti. Kan isheen barbaaddu maal? Bishaan. Kanii ijinni Waaqayyo baneef itti agarsiise maal? Burqaa bishaanii. Burqaa bishaanii gaafa agartee bishaan boollaa gaafa agartee namoota qotaa jiran argite miti. Makiinaa fidaan argite miti. Qophaadhuma isaa argite. Kana jechuun silumayyuu jira. Rakkinni maanniree ijatti hin banamne. Waan iji hin banamnee fi haatee fi gurbaan lafa onaa kee bu'u. Waan ati bu'aa jirtuuf sitti himu rakkoo keetti rakkoo ijaati. Wanta ati hin jirootu sun jiraamu ija keetti hin banamne malee. Wanta ati hin dhibeettu sun jiraamu ija keetti hin banamne malee. Lafti ati lafa onaadhaa jettu sanarraa waatu fanaddaa ija keetti hin banamne malee. Lafa ati irratti nan salphadha jettu sana ulfina guddaa jira ija keetti hin banamne malee. Yaa obboleessa koo yaa obboleettii kana dhaggeeffadhu namni viidiyoo kana dhaggeeffattu. Kun ergaa keeti. Sii danda'ama taanaan namoota baay'eedhaaf sheerii godhi. Namoota baay'eedhaaf. Namoota ergaan kun qaqqabuu qabaa jette yaaddu hunda isaaniif sheerii godhi. Waaqayyoo yeroo ammaa kanaa jalqabee rakkoo keessiif furu. Rakkoon kee moomaa inni yoo ta'e, rakkoon dhalootaa moomaa inni yoo ta'e, har'a namni birrii dhabee miti. Miliyoona baatee waan hojjetu kan hin qabne daarii hin qabu. 100 meeqa baatee waan hojjetu kan hin beekne daarii hin qabu. Sababiin isaa eebba isaa ijaan hin agarre. Ija isaatu eebba isaa irratti hin banamne. Yeroo ammaa kana jalqabee garuu nan jedhan sagalee kana duukaa bu'ee Waaqayyoo ija keessiif banuu eebba kee arguu danda'e maqaa Yesuusiin. Ameen.